Aye, si gargaara bakka si gargaara. Gaafa baatee akkanatti akka fardaa godhattu isaanii nuti ijoollee mana maadaamii hojjennu faara ati araada turte. Faara si banagaraachin lai kan ba'ee akka feetu godhatutu faaradha. Kan ba'ee akka feetu Yabicho leenca tokko yabo biyya isiniyaa leenca tokko walla leencuma laaluu dharre walla mana namaati. Warra Dubai, warra Dubai kasi galtu sabboontu dhaggeeffadhu. Warra Dubai laali, warra Dubai laali. Isaanillee komatini hin jajatin warri kana nagaa waliin nyaanne hin komatini Areeni keessa illee bareeda muxawwaa isin. Daadda am wanta isin gorsu tokkoffaa nasraanillee famesi anillee famesi. Isin nama famesi soqaa kadaladdan. Famesi akka namni warroonni kaleessa gaafa nuti qodaamii cinuu bu'aa maaltaa dhiphachaa bu'aa qodaamii cinuu nuti shaqaalaadha isin yeroo sana daasporaadha dabbaattis wanjii bittu keessatti artifishaalii bittu mataatti artifishaalii bittu fuulatti meekaappii dibduu dhidhiiti chaapistikii dibduu sargii deemtu nuyinna sanaa akka keessan fataa jechuu wallaallee miti horii keenya abdan lakana kanaatuni ofu warra gammataa kana deeggaranii dhugaa rabbi warra ofiin taane warra haadhi ishii biyyatti rakkachaa jirtu haadha ishii dhabdee jira ayyaan yoo dhufe himmaa koo shunkurtii ittiin bitadhuma jettee kan birri 50 ergine jedhama warri midhoo kana gargaarra geessaa jira digalee an warra haadhi maatiin isaanii lafa hin jiraanne beek maatiin isaanii jiran hin beekan sigalee warra ofiin taane immoo sila yuu namaaf hin ta'u sobanii fakkii qabe. naafi yaa buleen yaa kaayoo manaa kun beekaa. Garabbi hundi keessan faayi intala kana bichaa miti fakkaataan akka intala kanaa baay'eetu jira sini agalu dhugaa rabbi inni kaaluun faayetiin as ba'ee nutti bu'aa jira. Inni kaani bangaalee taphatee jechuudha gadi baasee mangadii gubbaarratti gatee nutti ba'ee seesee bu'aa jira. Maalum goone si jammar kun shalloonni jechuudha dhugaa rabbi waan isaan nu godhin hin jiran maqaalee nu nyaatanii mataalee nu nyaatan dhugaa rabbi. Wanti isaan nu goone hin jiru kun kolkollee ullaan. Gaafa garatti gora dhaban immoo maal godhu as ba'anii sooshaal miidiyaan tole tiiktookii banattee qabdi as baatee kaameraa banattee nutti bochika. Gargaara Oromoo rakkate Oromoo quufaa waan ta'u wallaalee sin gargaara rakkataa sin gargaara. Gaafa baatee akkanatti akka fardaa godhattu isaanii nuti ijoollee mana maadaamii hojjennu faara ati araada turte. Faara si banagaraachin lai kan ba'ee akka feetu godhatutu faaradha. Kan ba'ee akka fee godhachaa jiru ammas taanaan faaradha. Araadaan ijoollee mana maadaamii gadi jettee hojjettu wanta hundaa kan beektu wanta tokkos kan godhachaa jirtu ijoollee mana maadaamii malee baatee akka fardaatti kan gulufaa jirtu ammarreen taanaan faaradha. Araadaa ofiistee inaashiisin likki isinitti hima. Faara hullaa asitti tasabaasabdeen maqaa keenya ijoollee mana maadaamii nyaatti. Balaa viidiyoo kanaatiin gisee san maqaa keenya nu balleessite amma immoo deebi'ee ijoolleen mana maadaamii akkasii gargaaran barbaadde. Akka nuti hojjennutti maa gadi jetteen hojjenne. Akka nutis baanee akkana godhachuu wallaallee osoo hin ta'in alaamaa qabna alaamaa keenya saniif hojjenne akkasitti gadi daffa'amte maan hojjenne. Maadaamiin teenya nutti iyyituu hojjaa meeqa dandeenye hojjechaa jirraa bara. Maaliif guyyaan akka kee arraa kun hin dhufaa? Guyyaa Kuni diqaalaa fudhattee amman sobdi beekaan irratti muudii qabatti diqaalaa wayii garaatti qabattee amma waan ittiin gara Itoophiyaa ittiin saffartee biyyatti fuutee galtu dhabde. Galee lola garaatti qabachuu miti doktoroota baay'ee Dubaay keessa jira okay. Argeera viidiyoo kana ammaan booda qullaan deematte maali? Sila Oromooti moo qullaa deemtu durayyuu? Booda qullaan deema. Dayyuus. Amma Ramadaaniin kun gaafa keessaa ba'e silaa shaarbii ofirraa darbattee udduu shiiraas immoo Dubaay keessa gadi baatee hin sobdi. Intala too sheekamee
gadi ba'ee ishii kadhate ji'a lamaan guunne dhugaa rabbi anammaa kana dhuftee kadhaa kana waa'ee haadha fa'aa sobtuba haadha meeqa dhugaa waaqa warranti biyya alaa jirra kun haadhatee sammeeqatu narra kadhee intalli tiyya omaanaa ergiteen beektu narra kadhee intalli tiyya omaanaa madaabaraallee naa bitteen beekodhee kan abbaan waqqasu kanaati waqqasu meeqa jira danazii asirra waggaa ba'an immoo akkaawuntingii maxxas si gargaarra si bira jirti Oromoon jettanii waan magargaaru waan isnu wal wallaalle miidiyaa kanarratti inni qabu si kadhata inni qabne kadhata inni miila qabuun kadhata inni miila qabne kadhata okay inni miila qabne okay akana turakkoon qabu rabbiyyuu yoo gargaarre rabbuun hin jaallatu si galee rabbi jedhanii nama gargaaruun bareeda nama rakkata kana garuu quufaa mana ijaazaa keessatti same kana maal jennee gargaarra dhugaa rabbi maal abiibtee ko nurraa fee birri boraafannee rabnu nama kennuuf yoo wallaalle boraafannee rabnu akka turaasitti. Yoo nama akkanaa kana gargaarte ka gurraa argatta abiibti. Wanni. Maatee manaa beeku. Ini nama betul. Bombirri qabaadde immoo nan gargaara. Bombirri dhabe immoo sagalee ta'ee fi akka uummanni gargaaru nan taasisa. Garuu nama akka kanatti quufetooni waan godhu dhabeetooni iyyee gadi bahee Oromoo irraa sagalee naa ta'a sagalee na gargaara ምናምን jedhee nama quufaa akka kanaa qabu immoo abadan hin gargaaru nan raggata bakka waanuma dhufu laala hin gargaarsisus hin gargaarus akka inni gargaaramullee hin godhu bakka. Intala osoo muudi nurratti qabatte waan ittiin galtee diqaalaa fi ilaaltu dhabdee diqaalaa fi waan diqaalaa qabdi koo Itoophiyaadha. Akko galteen guddifatu. Diqaalaa fi waan ittiin galtee ilaaltu dhabdee nuti gadi baatee boosatu gubbaarra. Deemtee firaashii fi gurgurattee algaa ishee gurgurattee meeshaa mana ishee salphaa ishee gurgurattee birrii diraama takka takka yookaan diraama lama lamaan gurgurattee agaltu kan minna gabbaኝ maal dhuga ishee nu. Irratti hin gabiin sagalee foon kaawullaawwan. Galatooma seenaatis gara hojii keetii dhaqiimoo faxara sibira hin jiru si. Fatara midhaan koo kaalsii nama meeqa jira bar kaalsii mana guutuun ganaa wal qixxeessaa raama as keessa kun hundi kaalsii dhala ganaa as keessaa wal fakkaatu wal baasa. Naafa bakka gara hojii keetii dhaqee isin keessa nama si'aatii muddamaati ishiin isaa hojjetattu inshaa Allah waluma bira jirraa galatooma yaanillee hojii harkaa qabaa saambusaa xabbazaa maal jedha kaabeettanii na akkasii jajjabaadhaa turtii gaarii galatooma walii dhagaa wal kabajaa warroota diddeemmoo fagaara isaaniitti muka cabsuudhaaf wal gabbaruun hin jiru chao. ይሄኛው አይደለም ተሰርቶ በኋላ ማለት ነው። ኦኬ አለ አንሱ Abbaa feetee soo galtuuf gurraan kenniini. Mimmi qoosee ni shaqqalanna gaa'is uffata bitadhaa mee warri beeru jirtan. Ganda tokkoof asitti wal gahee maal ganda tokkotu asitti wal gahee no ganda tokko miti namaa fitana ganda ishee hin beeku wallagga maqaan ishee iyyuu qananii shawaadha biyyi ishee miiratti hin beeku biyyi ishee ani arsiidha. Injiru gandi injiru wanti ganda jedhu injiru na bira wanti ganda jedhu injiru nan jaalatina na bira sokkaana warri ganda jettan ganda jedhina injiru mana ko gandi hin jaaladhoone injiru ani intala Oromooti hayyee malee telegandaa miti. Goda sirriitti baariyaa baata sababni isaas nama hedduutu waa irraa barataaf niitiin tuni maannish ቪዲዮ kan akkuma argitanii share copy link repost ላይ godhaati vaariyaali sirri baasa share godhalee heddummeessa ምክንያቱም nama hedduutu waa irraa barataaf mucattiin tuni namni hedduun keessan ni beektan
abbaa keenya kana irratti irra deebitee viidiyoo irra waraabaa jirti. Viidiyoo ishee wayyaa turallee namni ishee godhuuf illee argee jira. Na dhagaye ani sitti maanis baammoo maqaan kee na dhagaye jalqa.